Abrahaamis nama sammuu qabu. Namaarra gabbee yaadaanis gara walleetiinis lammii isaatiif sagalee ta'uu tureesi. Taa jiruusi. Oduu takka ta'iin giseen gabba'u dhagayaa jiru jaarsi iftummaa irratti hidhame baru yuutuubara yamaniif sagalee taanaan maatuu sagalee akkasii siin ga'e jee maqaa mootummaatti fidee maarreetti fidee hiisisiisee maqaa kan jiru tuutte waa hedduu oofanii guyyaama birraan dhufee akkanatti Ibraahimii qabame Ibraahim guyyaa sadii moofurii dhugaa sa'uu dideetiin akkasaan laalu jee bilbila saara cafaku jira bilbila sana jiraan kaasanii eegin viidiyoo arkeen dhugaa seejee gubirraan fiigaa dhufee naa'ime hin amanneenu ammoo giseen amanee mirkaneeffadde adda baafadhee dhugaa seeyoo akka malee rifadhe xayyibtan. Isoo Abrahaam hidhaa jiru akkamitti teessan warri jechaa jirtan isoo abdii jiru hidhaa jiru akkamitti teessan jettanii warreen nu komachaa turtan warreen akkuma haleessa bahariif sagalee taatanii bahar cinaa dhaabbattanii bahar barbaadaa turtanitti arra isaan bira maaliif hin dhaabbanne jettanii warreen nu qeeqaa jirtan nuti galatoomaa nu qeequu keessaniif jidduu fixaa jechuudhaan furmaateen jawaadeen duniyaan abdiin manguddummaa birraan ana teenyee mana kana keessatti akka wantaa tokkotti jidduu dubbii isaanii dubbii teenyee finnee jidduudhaan mana kanatti walitti galchine namutuugaa gammachuma qoflaan jiraadhaadhaa jireenya kee kalallaa ittisan irraanfadhu bultii ta'e qabadhu bultumateetis si wayya jenneeniiti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafoonni hordoftootaa fi kabajamtoota iftuutuuf jirra jirtu isin jechaa nagee qabna alhamdulillah rabbil alamin bakka jirtanitti salaamtaan teenya tan onnee irraan burqate salaamtaan nutti haa deebiti isin jecha faraan salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo qaqqaalii addunyaa mara irratti argamtan salaamtaan teenya bakkuma jirtanitti isin haadha qabdu isiniin jecha dhufne gaa eessarra dhuftan jechuun keessan hafan qabu arra chaanaala iftuu biratti argama iftuu gaa akkuma beekamutti eega gaafa kaanu walitti muufanne arra walitti deebine sanumaaf gaa faraan akkaan taatus akka malee taatus ifturraa hin kaatu warri jettanis dhuga ifturraa hin ka'u iftuu jechuun haadha dhiiraatiisi roorrifamtuudhaasi gizee takka takkaas asumatti roorristuus taati saniifuu gaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warreen nutti mufattan shoorarkeessaa jiru haala diyaasfooraa maal jechuudhaan isiin gaa tanaatani jidduutti rakkachaa jirti miidhamaa jirti miidhama isii kana isoon arkuu akkamittiin taatu har'aan tana bakkaan jirurraa na kaasee iftuu bira nafiti. Hordoftootaa fi kabajamtoota haalli jiru waan jiraagaa viidiyoo kana keessatti arguudhaaf jiraattan waan isin jettuusi yaadasiitis baruuf teessanii nu faana turaan dhaamsa keenya. Egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya Oromoon akkeette taa'na biyyoo dhufte taasaa baanii aftiyyanii maaliif faraan ni beektan akkuma duraan wajji turreesi ilmi namaa walitti gufannoo waan jiraati walitti gufattan walitti gufachuu waan jiraati. Yeroo walitti gufatanii akkamitti walitti deebi'aniitu nama yaachisa walitti deebus nama ilmi namaa walitti deebisuu miti nama tarabbiisan beekee tarabbii yaadate ifi walitti deebi'u rabbi nama haa godhu nuti jechuun nuti immoo uummata akkasiiti maaliif ammoo walolanii ammoo walitti gara waliin qabanne dhiifamaaf namalaa yoo jettees akkasuma takka ilmi namaa rabbi bira jaalatamaadha tanaafuu walitti deebinee jirra. Duraanis miidiyuu mukaaratti malee bilbilaan maan dawwalaa fi eessa baddee eessa kutti xiyyaatee maan jaanii basi fi akkuma koofiyaa kaatee gartan kan itti dura tarrajuu kana akkanumatti tarrajaa malee dhugaa rabbii dawwalaa asumaanillee anumatu kuufeetasa dawwalaatiif hin jira sanumaafuu irra maaliif dhufne waan takka viidiyoo edamura kanan marame obbileeyyan lamaa viidiyoo mura kanan maree ture agartanii turtan aariffii fi faamii viidiyoo biranii turanii. Isaan san takkaa mana kiyya gartanii beektanii ragaanii baatan isinu daawwattoota viidiyoo akka isaan kanatti marini arra eessaa gurbaan isaanii roorrifamnaan fira gurbaa fakkaatanii natti as ba'anii waan hin taane haasawoo akka malee haasawoo miidiyaa irratti haasawuun dhiisi kaniin gizeen dura hulaa irraa banu gurbaa keenya hiisisiiftee gurbaa keenya maarree gootee sirra fuunaan ati hiisisiiftee waa hedduu karaa obseena jechuudha. Eenyu akkas jiru? Faamii fi saalachuuti yaariif ofi faamis gizee dhufan
naaf hin taane akkaataa itti dhufanii fi akkaataa itti dhufanii gurbaan isaanii na gaafatan san naaf hin taane dhugaa rabbisan dubbachuudhaaf daawwattoota maaltu akkaan allafaa ka'ee Ibraahim barbaadu abbaa ilmaan kiyyaati na godhe dhufaatii isaan mana kan dhufanii viidiyoo mana kanan marangattee jecha isaan naan jaan saniitu garaa hidhadhee akkaan isaan barbaadu na godhe maaliif Oromoo Sumaa afaanitti dhaggeeffadhuuftu Aarifoo fi faamiinis hanqa inni asii deemee walta'insaan ati asii biyya geggeessitee biyya isoo hin gahin amaanaa fi waan ati itti kennite san karma kanatti akka godhee intala tana achi fuudhee achirraa baatii meeqa achi ture achi ol deebi'uu fi haala ati keessa turte isaan kun nama qilleensarra jiru nama qilleensa hordofu nama qilleensarratti illee namni hordofu si arku jiran maali tagaafa sanii san mul'achuu dhabdeeti arraan tana qooyi nuti biyyummaa yoo taate yoo biyyummaa oli qabannes roorroo teessan kaleessi si wajji baaddachuu qaban kaleessa maaliif hin dhaabbatin bakka kana harka isaa qabanii isaa takkaffaa fuudhee Ibraahim kana amma harka isaa qabaachuu isaaniitis naaf galee jira akka waan hani sisiiseetti karaa kiyyaanatti as duulaa jiranii abbuma fadhee ta'ee du'aan nama harkatee jiraan nama dhabdee itti Oromoon jecha Oromoon hundi makmaasa qabu Oromoon takkaan seema gaafa inni jiruu fi gaafa naaf nageenya walitti qabnu isaan hin agarre innis hin dhufani walis quban qabnu arrammoo inni hidhamnaani viidiyoo harkanii haasawa magaalaa Yaman keessaa deemu dhageenyaan mana dhufan jechuu gaacha yoo nama ta'an yoo dhiira ta'an isaan dhiira bineensi yoo nyaate hin finne sanii qaama bifa isaanii gizeelaanii dhiirummaa isaanii sayyoo ofitti amanan dhiirummaa yoo qabaatan ani haadha ilmaaniiti mana kiyya gaanii beekanii saayiddamii afurii namni asitti ol deema bakkuma isaaniitti dunna beekan sana amma ta'aniin bakka tana jira ani hin jijjiiramne bakkuma tana manuma kanaan taa'u jira ni beekanii saniif ulaa addoomee dhufanii natti ol seenanii jechan taanee fi waan hin taane naan jaan intala inni kaleessa fuudhe san dhiirummaa yoo qabaatan isaan bineensi kudhan nyaatu hin finne san abdii qaama isaanii san dhiiraa yoo ofirraa beekanii amantummaa fi qabaatanii sodaan himaan qabaanne dhiira yoo ta'an ana haadha dhiiraatii fi haadha bariituutii mana dhufanii abbaa mana keetii eessa keesse maa irratti hidhamee na gaafachuu dhiisi ibidda gubbaan ibidda naa kannuu dhiisi maaliif yoo onnee qabaatan onnee dhaban sombaattu taa'etti Oromoon daawwattoota tamaa maaliif dhiirummaa yoo qabaatan wal fudhatanii deemanii bakka intalsan jirtu barbaadin kamanaa dhufaniif gaafiitii daawwattoota. Gaafii teetiisi gaafii faamii fi aarifootiisi dhageesse hordoftoota gaa akkuma isinis beektanitti namni tokko guyyaa keessaa roorroon hammaatte dhugaadha nama as ni baafti ta'e ammoo arra qabamiinsi inni qabame kun aarifoo fi faamii as baasuun anu ilaalcha akka ilaalcha kiyyatti dogongora maaliif dogongora yoo kannaan jettan taate yoon dogongorellee yaadanaaf kanna maal yoo jettan kaleessa gaafa inni isii mana keessa tumee akka namni naman goone miidiyaa kana gubbatti tumee nuti jaartii tiyyanaatti balleessee jechuudhaani mujidduu dhaabbadhaan Ibraahimis nama sammuu qabu namarra gabbee yaadaanis gara walleetiinis lammii isaatiif sagalee ta'uu tureesi taa jiruusi ni dhageessan waa'ee warra Yeman isoo bultii isaan tolfatiin isoo jireenya mana isaa keessan tolchin jireenyi alaa gabbee irraa dubbachaa jira sinigala gaafa san maaltu as ba'uu isaan kute faamiifaa maali gaafa isii tan akkasitti tumsan maaltu as ba'utu kute maaliif guyyaa tokko dhufanii aboo intala tan akkamitti kana gootaa jaanii maaltu gaafachuu isin kute isin arraan tana gaa dhabamuun isaa isin as baasuun hin oolle arras namni isa dhabamsiise namuma inni isii tan alagaa godhatee isaan firooma godhatee itti dhiyaatee intala dhufti isaanirra geessee tamam isaanii wajjiin lallaaqatee yaadasaa hiccitiisaa jalaa baraniitu akkana qabee waliin dadha'u jira isaaf intalaas amma namni qabee harkaa qabu isa ammaqee fi intala sana jaartiisaa taammaa isinii galee tunigaa ilmaan kiyya facaasee akkamittiin deemaa ilmaan kiyya kana yoon gannaqe ilmaanuma kiyyaan narraa hiyyooma
yoon nagayaan keessa taadhee guddifadhee hojjechuudhaaf sabbartee mana sii keessatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf teessee ilmaan isii guddifachuu jirti. Roorroon dila kana dabarte hin jirtu isinis ni gartan. Keessattuu shamarran biyyaan baa keessatti roorrifamuun maal jechuudha. Isini galee takkaffaa isi roorrisan. Isis jaarsuma isiitti roorrisi. Akkuma isi roorrifamaa jirtu. Formaateen roorrifamaa jirtu. Fatiyaan roorrifamaa jirtu. Arku jirtan. Duniyaan roorrifamaa jirtu. Maali kana dhalaa akkamiin roorristaniiru? Dhalaan akkamiin roorrifamuu taati? Isini galee dhalaan tun nuuf haadhaasi, obbaleetiis, jaartiidhaasi, waa mara keenyaasi. Saniifu haadha ilmaanii gaafa inni kas godhe sana raftanii arree hoggaa inni hidhame as baatanii waa'ee isaatiif dubbachuun hedduu takka ulfaata. Hedduu. Maaliif isuma san barbaaddanii intala san barbaaddanii haala jiru isa hoggaa as baaftan isa qabdanii fiddanii manatti deebistanii waa'ee wallabdee isaa fi isaan jidduu jirtu iftuu fi Abrahaam jidduu jirtu maaliif gatteessanii hin ilaalina? Dhuftanii irra gurbaa siituu isise maal jettanii waan hin taane isiidhaan jechuudha. Isii tana maaltu itti dhageema gaa? Isinis ni beektan hordoftoota. Yoo aarrii waa'een isiin kaaste kanaatu hedduu takka na aarsee tamam. Kanaafuu gaa isiin nama roorrifamtuudha. Arra nama cinaa dhaabbachuudhaaf malee nama isirra dhufanii irra duunuu fi sagalee jajjabduu isirratti ol kaafatanii waan hin taane nama gaafachuudhaan malee miti. Waan san taateef gaa isaanis asumaan dursa wanni isin irraa eegamu kanaa miti. Ilaalcha keessan sirreeffadhaa. Karaa barbaachisuun karaa barbaaduun chaanaala kiyya Haariyaa Calanqoo Wood jalatti iftuun yaada isiniif laattee jirti. Barbaanni Abrahaam gaa akkuma isin jettan sanitti kan itti fufu yoo ta'e tamam yaada jiru achi jalattis arkuu dandeessan. Warreen iftuu hoomachaa turtanis iftuu miidhamtuu ta'uu isiitis ni gartanii, roorrifamtuu ta'uu isiitis ni gartanii. Kanaaf isiifis hubadhaadha. Warreen ammoo iftuu qeeqxan yaada keessan ilaalcha keessan barreessaa koomentii jalatti. Maaliif rakkoonni isinis arkuudha. Rakkina ni qabdi. Rakkinni isiin qabdu anis ni beeka isinis ni beektan. Yaada barreessaaf haalli jiru kana hordoftootaa fi kabajamtoota. Waan san taateef iftuun arraan tana maalirra jirtii jettanii yoo ilaaltan iftuun haala kanarra jirtii. Iftuun haala kanarra jirti. San waan taateef gaa isinis hubadhaaf iftuun haalli isin keessa jirtu ani isinitti himuu isoo hin taane afaan isinirraanis dhagayaa jirtan namni isin haalaan irra hoomachaa jirtu haarifa ofii faamiidha. Haarifa ofii faamiin obboleessa keessan barbaaddanii baasuutu isinirraa eegamu malee manatti isin dhuftanii haala jiru isiniif ifuu yaaddoytu halkanii guyyaa jaarsasiiti. Hammeenya isaa waan feetu akka fadhanii yoo godhanu hammeenya isaa waan feetu isoo halkanii guyyaa alatti dhiiroo maal godhu jiranii maal irra jiraa gurbaan kun jettee yaadu jirtu isinis gaafii hoggaa itti dhiyeessitan sammuun isii garam deemti walumaanuu arkuuf jiran. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya akka keessaa ifi abbaatu beeka malee namni alaa siif hin beeku akka itti bultu ati beeka malee ati fi rabbii keetii beeka malee ilmi namaa hin beeku. Namuu akka fadheetti kan bulu jiru ganuma gizee gabbee nama ta'ee deemu kana akkuma tokkotti buleef ta'a ilmi namaa. Laakiin jireenyi ilmi namaa mana keessatti namuu toora akka maaliif akkuma foolli namaa kun gosa gosaatti jireenyi namaatis akkatti nama bulu gosa jeetti isin hima jira. An ifiifuu dhugaa dubbachuudhaaf tas ilaalaalanii tas ilaa barbaadanii matummaan kiyya kanu anuu if jira badeetiin jira tas ilaa barbaadanii daawwattoota kiyya dhugaa san isin dubbachuudhaaf ana ta'e ilmaan wajjin kophaatiyya intalti tun jaasii irra fuudhee ilmaan kana dhiisee deeme akkami jirti isin tas ilaa hiyyaafatanii tas ilaa barbaadanii tas ilaa ilaalanii tas ilaa ziyaaraan tolbaanirraa ganuma dhufanii ziyaaranii malee ta dhufanii yoo inni qabame dhufanii irratti irraa deeman dhiiroti jamaaltummaa gubbaan hoggaa isaan gaddanaaf dabalanii
lolaan asbaanii sii qabsiisee sii hidhee duba hiitee amma kamirratti hidhamee maalirratti hidhamee naan jaan nama gaddagaama daawwattoota sariifuu addaan dhorkaan isin danaa fi faamii fi haarifoo daawwattoota asmaanuu isinitti maddeetti jira maaliif ilmi namaa waan takka karata yoorratti argee ol bee walitti himuun badiin qabdu akka keessatti dhiifama warreen maaliif dubba si gaafatanii maaliif baatee dubbattaa yoo wajjumaan teessee waan mallattee akka isaan beekanii to'atan hin danda'u akka isaan beekasanii wajjin deemuu ni hin dandeenye maaliif dhimma gurbaa isaanii na gaafachuu dhufan malee isaan jireenya kiyyaaf hin deeman jechuudha akka yaada kiyyaatti saniis daawwattoota kiyya takkanaatiin isiniin jaa kun ogaa rabbiin waan barbaadu abbaa bilaalii fi abbaa bariituutis kan hunda ifiif godhe malee daawwattoota waan takka waan hin godhan qabu jalqaba irraa na beektanii faraan ka jiru birraan ka jiru duniyaa fi abdii gaafa manatti deebisan dhiifama je'eetiin gocha hin godhe san hunda hammalladhee fi deebi'ee anuma jaartii isaa manarraa naaree mana kiyya na dhokkatiyyaa fide gaafa san na gaxajjeesse namni mana kee keessatti dhalaa sirra fide yennaan ati duute akkaan hin beekutti masaanuun qiyaasa qabdi masaanuun akkasii masaanuu daangaa dabarte malee masaanuu miti masaanuu akkasii san wajjin jiraachuu mannaarra jaarsuma malee jiraachuu turre wayya akka keessatti badala masaanuu mana kiyya keessa naa wajjin jiraattu addunyaa kanarra gadhiisee boqochuu irraa jira daawwattoota dhugaa rabbisan dubbachuudhaaf akkasiin mana kiyyarraa daangaa danuu san jechuu biraan biratti gaggeessee gartanii jirtanii sanirraa waa isiin hiitee fi oduu takka takka ta'iin giseen gabba'u dhagayaa jiru jaarsi iftuu maa irratti hidhame baru yuutuubarii yamaniif sagalee taanaani maatuu sagalee akkasii siin ga'e jee maqaa mootummaatti fidee maarreetti fidee hiisisiisee maqaa kan hin tuutte waa hedduu oofani Allahu alam hidhame akkatti hidhame rabbii beeka isa nuunaa barbaadu isti aarifootii fi faamiitiif boru ganamaan gabbee barbaadee isin galsa yoon isa harkachuu hin dandeenye faraan mana intala sanii nama beeku harkaa qabaa naan jee jira hiyyaafannee dheeyne akkanatti mana intala sanii intaluma san Ibrahim baay'iseemna waadaa isinii galatin jedha daawwattoota kiyya takkaatiin isiniin jaa Inshaallah Ibrahim ni baafna arraas ta'e barus an wajji numaan barbaada saniifuu gaa Inshaallah qophiin teenya taarraa kana fakkaata hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti khairii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh